Ashamar kafune kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunqasifaana turaan ejeessoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti finxaaleeyyiin Amaara humna addaa Amaara ofiin jettuu fi kaabinoonni godinichaa waliin ta'uun qotee bulaa Oromoo dararaa jiraachuun beekame. Guutuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti finxaaleeyyiin Amaaratii fi kaabinoonni godinichaa waliin ta'uun qotee bulaa Oromoo gara dirree waraanaatti erguuf carraaqqii guddaa kan godhaa jiran yoo ta'u, namoota konkolaataa fi baajaajii qaban kottaa humna addaa naannoo Amaara gara adda waraanaatti geessaa jechuun abbaa qabeenya yookaan namoota konkolaataa nama oofu qaban dararaa jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Humnoonni shiftaa Amaara kan ilmaan Oromoo Walloo lafarraa duguugaa ba'an har'as qotee bulaa Oromoo Walloo gara adda waraanaatti erguuf halkanii guyyaa uummata dararuu fi sossobbii garaa garaatiin dararaa jiraachuu keessoon ergaan nu qaqqabaa jiru ni addeessa. Lolli kaaba biyyattiitti geggeeffamaa jiru kun kan qotee bulaa hin ilaallanne ta'us mootummaan naannoo Amaaratii fi mootummaan bilxiginaa biyyan bulchoofiin jedhu qotee bulaa Oromoo Wallootti dhimma ba'uun kan lola kana ofirraa qolatuuf dhiibbaa hedduu godhaa jiru ta'uu namoota qaama mootummaatti dhiyaatan irra odeeffannee jirra. Namoonni ji'a tokko dura maqaa gargaarsa fi sossobbii garaa garaatiin maqaan galmeeffame leenjii fudhattu jechuun aanaalee hedduu irraa maqaa isaan yaamuun naannoo Amaara keessa dabarsanii waan hedduu kan barsiisaa jiranii fi waraana akka haaraatti gara godina Walloo dhufan akka karaa agarsiisaniif godhaa jiraachuu isiniif gabaasa turuun keenya ni yaaddatama. Yeroo ammaa kana kaabinoonni godina Walloo fi humni shiftaa Amaara warroottan qabeenya qaban gara adda waraanaatti nama geessitu jechuun kan dararaa jiranii fi qotee bulaan lola kanatti hirmaachisuuf fedha hin qabne akka hirmaataniif birmadummaa biyya keessaniif dhaabbatu wanti isiniif kennamu ni jira jechuun uummata burjaajessa jiraachuu jiraattonni onichaa madda nageenyaatti himanii jiru. Akka qotee bulaan Oromoo Walloo tokko jedhutti lolli amma as deemaa jiru waan nun ilaallanneedha. Lola kanatti namni tokko hirmaatuu hin qabu. Akkasumas namoota guyyaa dheengaddaa hidhattoota shiftaa Afaariin ajjeefaman hedduu osoo hin awwaallatiin kan taa'aa jirruuf xiyyeeffannoon nurra jiru cimaa waan ta'eef jechuun callisaa jirra jechuun dubbataa jiru. Akkasumas lolli kun kan ammaan dura maal akka nutti fide ni beekna. Har'as ofiif abidda qabachuu hin qabnu. Diinni fira keenya diina keenya jechuun ergaa isaa goolabee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO waraana faashistii Abiy Ahmed irratti tarkaanfii laalessaa fudhachuun namoota hedduu to'annoo isaa jala oolchaa jiraachuu beeksise. Bal'ina isaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO waraana PP haleeluun bakkoota hedduu dhuunfataa jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO waraana faashistii Abiy Ahmed haleeluun injifannoo boonsaa kan galmeessaa jiru yoo ta'u bakkoota hedduutti lafa Oromiyaa of jala oolchaa jiraachuun dhaga'ame. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO zoonii lixaa fi giddu galeessa keessa socho'u waraana tiksituu impaayera Itoophiyaa kan ilmaan Oromoo lafarraa duguuguuf kaayyeeffatte manneen qotee bulaa ibiddaan barbadeessaa jirtu bakkoota hedduutti haatte itti hidhuun gumaa saba isaa baasaa kan jiru yoo ta'u lola waraana bilxiginaa waliin taasisaa jiruun injifannoo boonsaa galmeessuun alatti meeshaalee gurguddaa gosa garaa garaa irraa hiikuun galimoora qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo guyyaa guyyaan ibsa godhaa jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n godina Wallagga Bahaa keessa aanaalee lama of jala oolche jiraachuu maddeen keenya garasirra odeeffannee jirra. Abdiif gaachanni saba Oromoo guyyaa kaleessa godina Wallagga Bahaa keessatti lola cimaa geggeessaa kan jiru yoo ta'u aanaalee lama of jala oolche jiraachuu ajajaa zoonichaa beeksisee jira.
gootichi saba Oromoo aana haroo Limmuu irraa eegaluu waraana murna bilxiginnaatiin hoogganamtu irratti tarkaanfii fudhatuun meeshaalee gosa garaa garaa irraa hiikuun galmoora qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuu akkasumas injifannoo jajjabaa galmeessaa jiraachuu jaallas zoonichaa irraa odeeffannee jirra. Oduu wal fakkaatuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessa lixa Shaggar aana dirree Incinni magaalaa Incinni irratti tarkaanfii fudhachuu beeksisee jira. Abdiif gaaddisni saba Oromoo waboon tarkaanfii ilaalessa moora waraana bilxiginnaa irratti fudhachuu itti fufuun godina lixa Shaggar aana dirree Incinni magaalaa Incinni keessatti injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu beeksise. Haaluma kanaan har'a hagaya 29 bara 2022 ganama bariin gootichi waraana bilisummaa Oromoo ona dirree Incinni magaalaa Incinni waraana bilxiginnaa otti ol seenuun rasaasan akaa'e baarudaan macheessuun du'aaf madoon adabee jiraachuun dhaga'ame. Tarkaanfii kanaan du'aa fi madoon hedduu ta'uun himamaa jira. Lolli sangaa ammaa hin dhaabbanne jechuunis kan himamaa jiru yoo ta'u nutis jala buune kan isiniif gabaasnu ta'a. Uummanni raayyaa qobboo lafaaf qabeenyi isaanii irraa waggaa tokkotti yeroo lamaaf buqqaa jiraachuu himan. Uummanni raayyaa qobboo qabeenya keenya irraa buqqaa jirra jechuun himataa jiru. Uummanni Oromoo kaaba Oromiyaa raayyaa qobboo keessatti argaman lafa abbaa keenya qabeenya keenya gadhiifne waggaa tokko keessatti yeroo lamaaf buqqa'uuf deemna jechuun dubbataa jiru. Sababa lolli cimaa waraana Tigraay TDF fi bilxiginnaa gidduutti geggeeffamaa jiruuf waraanni mootummaa bilxiginnaa dheessaa kan jiru yoo ta'u waraanni TDF magaalaa qobboo to'annoo isaa jala oolchuun hawaasni naannicha sodaa guddaa keessa galu irraan kan qeeqee irraa buqqaa jiraachuu himaa jiru. Haaluma kanaan waraanni mootummaa bilxiginnaa baqachuun ala waan uummata irraa dhorke hin qabu jechuun komataa jiru. Ibsa eeggannoo haala yeroo irratti qeerroo Oromoo Walloo irraa kenname. Bal'ina isaa Abdallaa Miwaan qindeeffate qaba. Ibsa ejjennoo haala yeroo irratti qeerroo Walloo irraa kenname hagayya 28/2022 akkuma beekamu hagayya 24 irraa jalqabee lolli kaaba Itoophiyaa humnoota waraana Tigraay fi humna mootummaa federaalaa liyyuu haayilii fi faannoo Amaaraa jidduutti eegalamuun isaa miidiyaalee sabquunnamtii idil addunyaa hundi gabaasaa jiru. Qaamonni wal lolaa jiran lamaanis abaluut waraana kana duraan jalqabe jechuun wal haa komatanii malee ifatti wal loluun akka jalqaban ibsanii jiru. Lola marsaa jalqabaa humnoota kana lamaan jidduutti godhamaa tureen erga badii guddaa gama lubbuu namaa fi qabeenya biyyattii irra ga'ee fi gaagama guddaa naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar godina addaa Oromoo Walloo dabalatee irratti dhaqqabsiisee humnoonni Tigraay TDF gara giddu galeessa biyyaa fi godina Shawaa kaabaa aanota Dabra Siinaaf Xarmaa Bargaanii booda of duuba deebi'anii Tigraayitti galan ji'oota muraasaaf lolli dhaabbate wanni araaras dubbatamoo eegaluun isaanii yaaddatama. Falli araaraa milkaa'ina dhabuu fi waliigaltee uumamuu dhabuu isaatiin lolli marsaa lammaffaaf deebi'ee uumame kun gamuundaan dhiibbaa faleellaa duraan ilma namaatii fi qabeenyi biyyattii akkasumas gaaga'ama uummata irraan gaa ture dachaan akka dabaluu danda'u sodaa qaban xiinxaltoonni siyaasaa fi dhaabbileen idil addunyaa sodaa qaban ibsaa jiru. Lolichi hatattamaan akka dhaabbatu gaafatanillee waraanichi garuu itti fufaa jira. Nuti qeerroo Walloo miidhamaa fi gaaga'ama waraanni kaabaa inni marsaa tokkoffaa uummata godina addaa Oromoo Walloo irraan ga'e keessattuu sababa lola kanaatiin miidhama jabaa lubbuu namaa badii takka malee jumlaa irra shanaman ilmaan Walloo lubbuun jiraachuu fi dhabamuun isaanii hangar aan beekamne manguddoon sheekolee fi ulamoota biyyaa sababa kanaan mana hidhaatti guuramanii qeerroof qarreen sabboontota ilmaan Oromoo Walloo kan Oromummaa isaanii qofaan hidhaatti guuramanii fi hijaa yookaan haaloo humnoota Tigraay kan humnoonni finxaaliyyiin faannoo Amaaraa bulchiinsa godinichaa waliin ta'uun ilmaan Oromoo Walloo irratti baatan madaa fi godaannisi yoomiyyuun fayyamne irratti dhiisanii darbani. Kunis kan ta'e bulchitoonni godinichaa uummanni lola isaan ilaallanne kana keessatti qooda akka fudhatu gochuun lubbuu qotee bulaa Oromoo Walloo hedduun harka diina finxaaliyyii faannoo fi jedhu kanaan akka nyaataman godhee fi dhiiga isaanii akka galaanaa
lolaas yoomiyyum kan dagannu miti seenanis barabaraan yaadatam osuma madaan bara darbee nurraan qoorin gaddii fi taaziyaan jumlaa nutti gale nurraan bahin osoo dhiigni ilmaa walloo akka galaana dhangala'een qoorin osoo ilmaa walloo xiqqaa guddaan badii tokko malee mana hidhaatti gidirfamaa jiranii lola marsaa lammaffaa jalqabame kana tumsuudhaan maqaa biyya baraaruuf jedhuun wareegamaaf akka of qopheessan jechuun bulchitoonni godina kanaatiin waamicha godhamaa jiru dhagaa jirra gama tokkoon afaanuma baraniin ummaticha saamtuu fi saamsiftuu farda wayyaanee jedhanii ibsuma kana keessatti arrabsaa xiqqeessa gama biraatiin lola eegumsa aangoo isaaniitiif akka of qopheessatan jechuun waamicha godhaa jiru ibsa jennoo bulchaa godinaa kanaaf ergaa isaanii ilaalchise nuti qeerroo walloo nagaaf of foltii ummata keenyatiif jecha badii fi miidhaan akka yeroo lola marsaa duraa gaaga'amni sana caalu ummata keenya irra kan geenye waan barbaannuuf qaama kamuu caalaantummaa fi quuqama ummata godina Oromoo wallootiif waan qabnuuf waamicha waraanaatti hirmaadhaa gama bulchaa godinichaatiin godhame kana akka qeerroo wallootti kan dura dhaabbannuu fi mormiin ta'uu isiniif ibsa ejjennoo keenya dhimma waraana kanarratti qabnu bifa maangadiitiin keenyu akkana ummanni godina addaa Oromoo walloo guddaaf xiqqaan ulamaa fi sheekoleen jaarsolii biyyaa fi maanguddoonni qeerroo fi qarreen biyya keessaaf ala jiran marti haawwanii fi qarreen akkasumas ummanni godina addaa Oromoo walloo hundi keessan akka nuuf hubattanii fi nuuf qalbeeffattan isin yaadachiisuu barbaanna. tokkoffaa waraanni kaabaa daangaa naannoo Tigraay fi Amaaraa jidduutti godhamaa jiru kun sababa daangaa lafaatiin ka'ee gara biyyaatti guddataa dhufe waan ta'eef lola kallattiin Oromoota walloo ilaallatu miti jennee amanna. Kanaaf ummanni keenya gama kamiinuu keessatti hirmaachuun qabu. Lammaffaa humni waraana Tigraay fira Oromoota wallootii miti. Osoo taanii gaafa ummata isaanii baraaran silaa afaan finxaaliyyiitti nu dhiisaniin deeman ture. Liyyuu Haayilii fi faannoon Amaaraas fira keenya miti. diina warra gumaatidha malee kanaaf gama tokkollee hiriirree waraana kana keessatti hirmaachuun barbaannu. Sadaffaa hundaa olii Oromoonni walloo lola yeroo darbee irratti lubbuu namoota kumaan lakkaa'amanii kan jumlaan aduu guyyaatiin raayyaa ittisaatii fi faannoo zamachaa Minilik ofiin jedhuun rashanaman yoomiyyuu hin dagannu. Ilmaan walloo hedduudha kan lubbuun jiraachuu fi du'uun hin beekamne achi buuteen dhabame dhiibbaan lakkaa'aman abdii kunnee barbaachisaanii hin dhaabne namoota hedduu kumaan lakkaa'aman kan sababa kanaan hidhamanii hidhaa murtii seeraa hin arganne dararamaa jiran akkasuma qotee bulaan qabeenya mancee fi barbadaa'e bakka buufatuu hin dandeenye. Kanaaf lola marsaa lammaffaa kana keessatti gita kamiinuu hin hirmaannu waamicha bifa kamiituun fudhannu kan qe'ee keenya irratti nu rashanuuf dhufu garuu of qopheessina. Afraffaa qaama hooggansa siyaasaa sadarkaa godinaatii hangaanatti jiru kan dantaa siyaasa isaaniif jecha ummata gara waraanaa kakaasan hundaaf ergaan keenya gocha kanarraa akka of qusatanii ummata kanarratti dhiibbaa siyaasaa fi sodaachisa garaagaraatiin waraanatti geessitanii akka yeroo darbee lubbuu qotee bulaa hin galaafanne hundi keessan gocha kanarraa akka of qusattan jabeessinee sin gaafanna. Shanaffaa moggaasa maqaa daabboo dursaniin shanii fi ergamtoota wayyaanee jechuun ummata keenyatti moggaasanii ummata gama lamaaniin qoodanii tokkoon shanee deeggartoota wayyaanee jechuun gam tokkoon deeggartoota bilxiginnaa fi warra biyyaaf lolee du'e jechuun gama lamaaninu du'a bilaashitti akka ergaa jirtan beekati marti keessan gocha kanarraa akka of qusattan jechuun cimsinee dhaabna. Jaaffaa xumura irratti ummanni keenya kan darbirraa barate qaamni isaaf yaadu tokkolleen akka hin jirre beekee gama lamaniinuu waraana kanatti kan isa bobbaasu diina dhimma isaa hin laallanneef isa ajjeesisuu barbaadu ta'uu hubatee wal hubachiisee hin feenu hin barbaannu kan darbe nu gaha nuti lola kanatti qaama kamuu deeggarreen hirmaannu jechuun bilisa ta'anii nagaha ofii isaanii hunduu aanaa fi gandoota isaa irratti akka eeggatuuf akka odeeffannoo waliif qoodu dhaamuu barbaanna. Nagaaf tasgabbiin ummata keenyaaf haa ta'u shira diinaan xaxamu irraa rabbiin ummata keenya haa tiksu. Ibsa ijjannoo qeerroo walloo hagaya 28 2022 kamisee.
Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiilee madda nageenyaa kan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhaqaasinii jecha akka waan nu waliin turtaniif galatooma.